ستعيني يا رحمن ينوبي واحد يعني تتمني بكا نوبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتو في جالتمتو شانانا افتو توب جالت ترقمتن بقى ساكنا ناقيتني سننجر بكي مسنجر تنتني سنين خوايتو akkasuma illee garbummaa nurra jirtu tana rabbiin hin danda'u nurraa lafa haa kaa'u. Akkasumas arrawaan ajaa'iba tokko qabadhee isiniif dhufee jechuudha. Wanta ofii kiyyaatti fayyadamee irratti bu'aa argadhe isiniif qooda jedhee dhufee jechuudha. Akkasumas waliif qooda waliif sheer godhaa jechuudha. Akkuma argitan zubdaa giraama 100 akkasuma zaytuuna jechuudha. Kana lama walitti daballee amma waliin hojjannaa jechuudha. Dursa zubdaa hisaaba barbaadan jechuudha. Hisaaba mataa keessaniitiin murtanii baay'isuu dandeettan jechuudha. Zaytuuna mootu maankaa lama yoo mataan keessan baay'ate maankaa 3 gootanii yoo mataan keessan mootu fakkeenyaa namni mataa garagara qaba kalluu Tahan olala kumar kita baisee jira baay'ee tokko mataa bootiif gaariidha jechuudha. Yeroo baay'ee na bu'aa akka irratti na dhiisee jechuudha. Hatta ijoolleen baharaa keessa dalayganii baay'ifatanii kanatti kun geeffame kun immoo ofiin itti ba'e waan ta'eef bakka dhumatee haganuma jechuudha. Salphumatti qopheeffannee gizee raafnu dibannee itti rafuu dandeenya eegasii keessaa dhiquu dandeenya jechuudha ganama. Akkasii yoo barbaadan guyyaallee dibattanii sa'a lama irra tursiiftanii dhiqachuu dandeettan mataa keessan qulqulluu yoo ta'e. Akkasii isiniin jira obboleeyyan kiyya waliif qooda jechuudha. Waan baay'ee wallaa ofii kiyyaatti fayyadamee argee jechuudha. Waan baay'ee jechuudha. Keessaa mataallee isiniin laaffisa akkasii isinii tolcha jechuudha.